الداما جرشو منهم نورانا ولي قال إثيوبيا في الدمرشال برهانو جولا ولتبوين سكوتالي بيجتي غرغرا كيستي راوتا جرو كيستي رايجان اتسا بيجتي جراتوتا دروني دان حاليليتس أكام بيكني دبتان إبساكرا تي في بيجتي كنانين ولتبوين سا نانولي أروميا في أمارا كيستي راوتا جرو إرتي bal'inaan dubbatanii jiru. Qondaalli waraanaa ol aanaan kun Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa iddoowwan walitti bu'insi mudatu keessatti tarkaanfii raajaan ittisaa fudhatuun namoonni nagaa miidhamuu jaarmiyaa mirga namummaa kan mootummaa Itoophiyaa ta'e dabalatee ammoo qaamoleen garaagaraa gabaasa baasaa kan turan oggaa ta'u Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa garuu ibsa kennan keessatti himannaa dhiyaatu waakkachuudhaanis dubbatanii jiru. mootummaan dirooniidhaan ummata nagaa haleelee jira jechuudhaan himata dhiyaatuuf ammoo ummata dirooniidhaan rukunne hin beeknu jedhan nuti qorannoo irratti hundaa'uudhaan farreen nageenya hidhatanii qindaa'an socho'an irratti xiyyeeffanna malee ummata haleelleetis hin beeknu jechuudhaan jechaasuu kanneessaa humni qilleensa Itoophiyaa diroonii nama maleessaan Oromiyaa keessatti raawwataa ture Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa waakkatanii jiru. Qaamoleen isaan farreen nageenya jedhanii Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ummatatti yoo makaman ummataaf janneetu osoo ilaallu haleeluu dhiifneetis deemna jedhan osoo akkas hin taane qaamoleen kunneen hanga yoonaatis in turan qaata barbadeessinee lafarraa balleessine jedhan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa callisnee walumatti qabnee ummataa waliin osoo haleellee silaa yoona hin jiran jedhan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dirooniin keenya shanee yookiin immoo jawwisaa irratti xiyyeeffata malee ummata irratti ammoo kan bu'uu miti jedhan. Kana jechuun Fiild Maarshaalicha ammoo humna waraana bilisummaa Oromoo waboo baananii shanee jechuudhaan kan waamanis humna finxaaleessa fannoo Amaaraatis jawwisaa jechuudhaan kan waaman hoggaa ta'u Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa kana haa jedhan malee jiraattootaaf ammoo qaamotni mirga namummaa garuu yeroodhaa fi bakka garaagaraatti haleellaawwan diroonii raawwatamaniin namoonni nagaa hedduun ajjeefamus ammoo ragaa qabatamaa qaban waliin ibsu. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa onkololeessa darbe naannoo Amaaraatti haleellaa diroonii fi meeshaalee waraanaa gurguddoo kaaniin raawwatameen namoonni du'uu kaan ammoo madaa'u akkasumas qeessaanii irraa buqqa'us ibsee ture. Jaarmiyaan mirga namummaa kan mootummaa ta'e kunis ammoo ibsasaa keessatti Shawaa Kaabaa aanaa Barkataa keessatti haleellaa dirooniin gaggeeffameen daa'ima waggaa lamaa gadii dabalatee lammiileen nagaa hedduun ajjeefamus eeranii jiru. Haleellaa diroonii magaalaa Dabra Maarqos keessatti raawwateen ammoo yoo xiqqaate namoonni 8 ol ajjeefamuu ibsee jira. Jaarmiyaan kun dhaabbata biyyoota gamtoomaniittis komishinii mirgoota namummaas ibsa baaseen ammoo haleellaa dirooniidhaan raawwatamuun namoonni nagaa miidhamaa jiraachuus ammoo beeksisee jira. BBC'n gurraandhala darbee naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaalee Moojaa fi akkasuma Wadaraatti haleellaa dirooniin raawwatame yoo xiqqaate namoonni 30 ajjeefamuu jiraattoota waabeeffachuun gabaasee ture. Muddee darbe ammoo Walloo Kibbaa magaalaa Wagalaa Xeenaa jedhamutti haleellaa diroonii ambulaansii irratti raawwatee yoo xiqqaate namoonni 5 ajjeefamuu jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa BBC'ttis himanii jiraachuun kan gabaafame. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa garuu ammoo raajaan ittisaa ummata haleelaa jira, ummata Oromoo haleelaa jira himatni jedhu ammoo akka jiru kaasuudhaan haleeluu fi ammoo dhiisuu keenya deemaati ummatarraa dhagahaa nuti ummataas hin haleellu ummata Oromoo jedhan kan haleelaa jiru isuma ummataatu haleelamaa jira jedhu mataa isaati jechuudhaanis isaanis deebisanii himatanii jiru. Ji'a tokko duraa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo Amaaraa kaaba Goojjam magaalaa Maraawii jedhamutti humnoonni nageenya mootummaa fannoo deeggartanii jirtu jechuudha yoo xiqqaate namoota 45 ta'an murtee seeraa malee ajjeesuus ammoo eeree jira. Yeroo sanitti BBC'nis jiraattoota magaalaa Maraawii dubbisuudhaan namoonni 50 caalaan ajjeefamus odeeffatee jira. Miseensota raayyaa ittisa Itoophiyaa mana irra deemuudhaan sakatteensa gaggeessanii rashanamuu kanneen sababbii kanaan maatiin jalaa miidhamanis BBC'tti himanii jiru. Ambaasaadara Ameerikaa dabalatee biyyoonni addunyaa garaagaraa
ajjeechaa magaalaa Maaraawitti raawwates akka isaan yaaddeesse ibsuudhaan qorannoon gaggeeffame kanneen yakka kana raawwatan seeraan akka gaafatamannis dhaamanii turan. Haa ta'u malee Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ajjeechaan Oromiyaa keessaa fi naannoo Amaaraatti humna qilleensa Itoophiyaatiin dirooniidhaan raawwatamee jira jedhamu soba jechuudhaan kan waakkatan. Keessattuu Oromiyaa keessattis himannaan uummanni Oromoo raayyaa ittisa biyyattiitiin ajjeefamaa jira jedhu ni jira. Nutis dhageenyee jirra. Kana jechaatis kan jiru ammoo isaanuma warra rukutamaa jiru waan ta'eef jecha akkasumatti illee kan uummata rukutaa jirus isaanumtummoo ammoo gaafatamuu qaban jechuudhaan himannaa kan deebisan gama waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi qaamolee garaagaraa mirga namummaa falman dabalatee ammoo dhugaa jirtu kana saaxilanii uummata Oromoo nagaa dhibbootaan lakkaaman dirooniin lubbuu isaanii galaafatee fi qe'ee isaaniirraa ammoo kanneen miiliyoonaa ol ta'an badii tokko malee buqqaase dhugaa dhokattee jirtu ifa yeroo baasanitti Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa galchaadha. Dhugaa kana mormuudhaan raayyaan ittisa biyyattii ajjeechaa raawwates hin qabu uummata Oromoo irratti jechuudhaan ija dunuunfatanii Fiild Maarshaalichiinis dubbatanii jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa immoo yeroo garaagaraatti Oromiyaa keessatti humni raayyaa ittisaa haleellaa diroonii raawwachaa jiruun uummata nagaa fixaa jiraachuudhaa fi akkasuma ammoo ijoollee dabalatee manguddootaa fi hedduu isaanii ammoo haleellaan diroonii kun miidhaa akka jiruu fi qe'ee isaanii irraas uummata buqqisaa jiraachuu kan beeksisan. Gocha kanaaf mootummaan Biltsiginnaa kan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin durfamu itti gaafatamaadha jedhanii kan turan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ammoo saniif deebii akka waan laatanitti fakkeessuudhaan ammaan tana qaamni saniif itti gaafatamu isuma ammoo uummanni dhaamaa jira jedhuutu uummata dhawaa jiras jedhanii jiru. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa yeroonii fi WBOn ammoo jala seenutti baara guddaadhaan humni qilleensaa tarkaanfii akka fudhatus ajaja dabarsaa akka turanis kan saaxilame yeroo ammaatti badii humni isaanii qaqqabsiise kana dhoksuudhaaf jecha himata irratti lolli guddaan Oromiyaa keessatti lafoo fi qilleensarraa waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kutaan giddu galeessa Oromiyaadhaa ammoo kan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalsanyii Nagaasiin hoogganamu Birgeediin Aduu Saafaa fi Cibraan Irbuu Shinnigaadhaa tarkaanfii jabduu godinaalee Shawaa Lixaa aanaalee adda addaa keessatti fudhateen injifannoo guddoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Lola jabaa lafoo fi qilleensarraan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kaleessa asitti ammoo WBOn godinaalee Shawaa Lixaa aanaalee akka Amboo, Jalduu, Cophii fi Ginda biratti meettaa walqixxee fi akkasuma ammoo gama biraatiin godina Shawaa Kibba Lixaa aanota biraa keessatti fudhateen injifannoo gonfachuudhaan humnoota diinaati kan jedhuun raayyaa ittisa biyyattii akka baala mukaatti harcaasuudhaan godinaalee Shawaa Lixaa aanota hedduu keessaa qulqulleessuun baasaa jiraachuus beeksisee jira. Lolli ulfaataan meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa ture kaleessa diiramarraa kaasuudhaan ammoo jaldutti adeemaa ture. Birgeediin Aduu Saafaa fi Cibraan Irbuu Shinnigaa waliin ta'uudhaan humnoota raayyaa ittisa biyyattiidhaa kifli xoorii tokko barbadeessuudhaan meeshaalee gurguddoo akkasuma konkolaataa danuudhaa fi hidhannoowwan garaagaraa humnoota raayyaa ittisa biyyattii irraa gonfachuudhaanis ammoo Cophii fi Jalduu keessaa baasanii jiraachuunis himamee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBOn yeroonii fi Jalduu fi Cophitti ammoo gaggeesse kanaan humna diinaati kan jedhu raayyaa ittisa biyyattii barbadeessuu beeksisetti kaleessa galgalarraa kaasuudhaan hamma guyyaa har'aan tanaatti ammoo godinaalee Shawaa Lixaa aanaalee akka Amboo, Jalduu, Cophii, Ginda bira dabalatee bakkoota hedduutti haleellaan humna qilleensaatis gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaadhaa lola giddu galeessatti gaggeeffamaa jiru kana muddamni guddaan kan uumame ammoo humna isaanii ittisuudhaafis humni qilleensa Itoophiyaa tarkaanfii jabduu akka fudhatu ammoo ajajanis Jeneraal Yilmaa Mardaasaadhaa tarkaanfii jabduu kaleessa galgalarraa kaasuun hamma guyyaa har'aan tanaatti fudhataa jiraniin Jalduu, Cophii akkasuma ammoo gama biraatiin Ginda biratti meettaa walqixxee fi Shawaa Kibba Lixaa aanota hedduu
hedduu keessatti ammoo haleellaan qilleensaa yeroo garagaraatti raawwatamaa jiraachuun kan himame. Haleellaan humna qilleensaa raawwatamaa jiru kun waboo gubbatti kan xiyyeeffate jedhanis ammoo humnoonni mootummaadha. Namoota nagaa hedduu irrattis balaa qaqqabsiisaa jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo haleellaan meeshaalee gurguddoo fi humna qilleensaa duubatti nan deebisu kan jedhetti cabsuun giddu galeessa kan dhuunfate. Yeroo ammaatti ammoo diinaaf garaa laafuunis hin jiru jechuudhaan humnoota raayyaa ittisa biyyattii akka baala mukaatti lafatti ciraa jiraachuus beeksisee jira. Waboon zoonii giddu galeessaa Oromiyaan lafa awwaalcha diinaati kan jedhe ammoo hojiidhaanis mul'isaatiin jira jechuudhaan cophi dabalatee qinda biraatii fi akkasuma ammoo meettaa walqixxeetti tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun diina naasisee saba isaa abdachiisus beeksisee jira. Lolli guddaan godinaalee Shawaa Lixaa keessatti gaggeeffamaa jiru bakkoota biraattis ammoo adeemsifamaa jiraachuun kan himame. Waboon lixa Oromiyaattis tarkaanfii jajjabduu fudhachaa akka jiruu fi akkasuma giddu galeessa keessatti humna diinaa wal makoo ta'an barbadeessaatiin jira kan jedhe ammoo Amboo dabalatee bakkoota garagaraatti humni Rippaabilikaan Gaardis bobbaafamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waboo magaalattii irraa ittisuudhaaf jechuudhaanis ammoo helikoophteraan buufamaa jiraachuun himamee jira. Waboon ittuma mudduudhaan cabsee giddu galeessa kan galees hin danda'amne yeroo ammaan tana funyaan Finfinnee jalatti sulultaa keessattis mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin kokkes wal qabuu irratti argama. Qawwisni meeshaalee gurguddoodha giddu galeessa keessatti sulultaa funyaan 4 kiiloo biratti ammoo gaggeeffamaa jirus masaraa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad jeequs waan oolen fakkaatu. Lolli kaabatti gaggeeffamaa jirus ammoo muddama uumaa jiraachuunis kan himame. Qondaaltonni mootummaa naannoo Amaaraa duraanii aangoo mootummaa federaalaa irraa ari'aman hundi isaaniitu ammoo humna fannoo deeggaraa akka jiranis himamee jira. Haa ta'u malee waboon ammoo diinaafis gara laafuun hin jiru kan jedhe humna biltsiginnaadha. Oromiyaa keessatti kan wal lolaa jiru Oromoo fi Oromoodha jechaa jiruuf ammoo isin diina jechuudhaan waboon haleelaa jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfiin diina haleeloo itti fufa jechuudhaan godinaalee Shawaa Lixaa keessaa humnoota mootummaadha barbadeessaa jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii har'aan tana godina Baha Wallaggaa aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti fudhateen waraana diinaati kan jedhuun humna raayyaa ittisa biyyattii hedduu isaanii ajjeesuudhaan hedduu madeessuun hedduu booji'ee jiraachuu himee jira. Wal waraansi waboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan durii caalaa jabaachuudhaanis itti fufee jira. Lafoo fi qilleensaanis meeshaalee gurguddaadhaan waraanicha Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru hoggaa ta'u waboon lola guddaa guyyaa har'aan tanaa godina Baha Wallaggaa keessatti gaggeesseenis tarkaanfii jabduu fudhachuudhaan ammoo aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti waraana mootummaa barbadeessuudhaan biyyootti makee jiraachuu beeksisee jira. Wal waraansi waboo fi mootummaadhaa guyyaa har'aan tanaa godina Wallagga Bahaa qofa keessatti otoo hin taane ammoo jiddu galeessa Oromiyaadhaa Kaaba Shaggar keessattis humnoonni waraana bilisummaa Oromoo waboo fi mootummaa lola meeshaalee gurguddoon gaggeessaa ooluun isaaniitis himamee jira. Garuu ammoo kan adda godhu godina Baha Wallaggaa keessatti humnoonni mootummaadhaa 600 ol ta'an barbadeeffamuunis himamee jira. Waboon injifannoo kana gonfachuu yeroo beeksisutti godina Baha Wallaggaa keessatti humnoonni mootummaadhaa ammoo wal qindeessuudhaan aanaa Leeqaa Dullachaa keessaa ba'anii waraana bilisummaa Oromoo waboo waraanuudhaaf yeroonii fi isaan imala isaanii jalqabanitti ammoo daandiitti hidhuudhaan hedduu isaanii konkolaatumaa wajjin ibiddatti qabsiisee jiraachuus himee jira. Lola kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo waboon meeshaalee lola jajjaboo qawwee AKM tarkii dabalatee rasaasa kumoota hedduu fi akkasuma qawwee bireeniitii fi rasaasa kumoota hedduu jararoodhaa fi akkasuma hidhannoo biroo hedduudhaa fi kanneen adda addaa ammoo uffata dabalatee humnoota mootummaa kanarra booji'ee jiraachuus ifoomsee jira. Lolli waboo fi mootummaatis kan durii caalaa jabaachuun itti fufee jira. Waboon ammoo lixarraayis humna isaa danuu gama giddu galeessaattis qajeelchee jiraachuun himamee jira. Waboon giddu galeessaa duraanuu ammoo kan dadhabame yeroo ammaatti humni guddaan lixarraa gara giddu
galeessaatti deemaa jiru mootummaa Abiyyi Ahmadiifis ammoo qormaata guddaa ta'uu mala jechuudhaanis dubbatamaa jira. Humni kibbaatiis ammoo humnoota mootummaadhaa achitti bobbaafaman mormachuu irratti argama. Humni kibbaa fi lixatti argame hundinuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo irraas homaa taruu hin dandeenye. Haleellaan lafoo fi qilleensarraan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru jabaatus waboon duubatti waan deebi'aa jiru hin fakkaatu. Mootummaanis ammoo meeshaalee gurguddoo fi diroonii bituus itti fufee jira. Haa ta'u malee humni mootummaa fi waboodhaa erga giddu galeessa waliin gahanii wal dadhabsiisuu irrattis argamu jedhamaa kan jiran ajajoonni humna raayyaa ittisa biyyaa lola giddu galeessa keessatti gaggeeffamaa jiru hoogganaa jiran ammoo injifannoo muummee Abiyyi Ahmad barbaadu galmeessuu dhabuun isaanii ammoo muummicha ministeeraatis hedduu aarsaa jiraachuun himamee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoodhaa humnoota mootummaa giddu galeessa keessatti sochii kutaa akka jiruu fi ammoo buufataalee isaanii hedduus barbadeessuu irratti argama. Humni waboodhaa ammoo giddu galeessa qofa otoo hin taanes gabaa Oromiyaa Harargee lixaattis tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachaa jiraachuun kan himamu ammoo keessattuu naannoo magaalaa Adaamaa Amboo dabalatee akkasuma Wallagga Bahaa Wallagga lixaa fi haga kibba Oromiyaattis ammoo yeroo garagaraatti tarkaanfii fudhachaa jiruun humnoota mootummaarraan kisaaraa guddaa qaqqabsiisaa jiraachuus beeksisee jira.